keenya channelii dhuftanii channeliin kun asiin dura akkuma yaadattanii nyaata aadaa uffannaa aadaa taphoota aadaa adda addaa waan baay'ee akka isin dhiyeessu waadaa isin gallee ture. Mammu bara haarawaa kana itti yaadne waan isin bashannansiisaa mata duree tapha aadaa jedhuun intalati wajjin qabadhee isin dhiyaadhee jira. Taphni aadaa kun warri asiin dura taphatanii dagattan warri osoon taphanne guddattan akka yaadattaniif akka itti bashannantan yeroo hundaa muufiif diraamaa adda addaa irraa gara tapha aadaa kennallee akka fuulli keessan deemuuf qabannee isin dhiyaannee jira. Qopheessitoonni tapha kanaa an bayyuu qumbiitii intaltitiyya ofiisii isin barsiista. An Maraa'ol Mununno, Maraa'ol Zariyaad. Maatii keenya follow subscribe share gochuudhaan nu jajjabeessaa amma kallattumaan gara taphaa deemnaa galatooma. Arbi garaa kan darbe maaliin darbe? Mataa isaa. Mataa isaa maaliin? Dhagaraa. Ija. Mataa isaa? Hin nyaatamte garuu. Akkana slow ta'uun qabdu yoo itti yaa nyaatamte. Kanaafuu ati na gaafa. Ani si gaafadha jechuudha. Okay. Arbi karaa kanan darbe maaliin darbe? Mataa isaa. Mataa isaa. Dhagaraa. 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 Mataa kee. Dhagaraa. Hin nyaatamte jechuudha yeroo lama. Yoo na gaafattullee yoo si gaafattullee hin nyaatamte jechuudha. Adabamna. Gaafa biraa waan ittiin adabamnu qopheessina. Garuu amma irra deebi'an si haa gaafadhu. Okay, na gaafadhu. Arbi karaa kana darbe maaliin darbe? Mataa isaa. Mataa isaa maaliin? Dhagaraa. Mataa isaa. 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 Dhagaraa. Mataa kee? Dhadhaan. Turtee deebistee No, dhadhaan. Isai dhadhaan. Amma sitti na taphachiisa Sululiyaa. Okay, Sululiyaa taphannaa. Sululiyaa mormashee. Share. Mormasee. 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 Share. Mormakee. Happy. Jika turiraa garuu sirri deebiseera. Taphni kuni turaniitii miti dafaa waan deebisaniif asirratti garuu deebisee jira. deebistee garuu turtee deebiste kanaafuu qabxiin qabdu. Okay, eshi. Sololiyaan mormashii. Shar. 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 Mormakee. Hafi. Taphni kuni ummanni abbootiin keenya hawwatiin keenya horii elmattee abbootiin keenya horii diidaa foon galchanii haati teenya elmitee mana galanii irbaata nyaatanii ibidda bira taa'anii ijoollee ofiitiin marfamanii ijoollee ofii taphachiisan jechuun kolfisiisaa yeroo muuviin diraamaan adda addaan jirre maatii ofii waliin qabatanii ka'aniitiin waliin taa'anii waari'anii jechuudha. Taphoota san keessaa isa tokko ammas kabiraatti darbinee taphannaa hibboonis ni jira obsaan nu faana tura baay'ee jaalattani. Godo Kaanquu. godo bilaacha Kaanquu. waa beecnaacha Kaanquu. waa du'aa nyaataa Kaanquu. waa jiraa nyaataa Kaanquu. yoo asii dubbattee waan shami dhungattaa waan badaa kanaafuu dubbachuu hin qabdu. Akkas jedhame. Hello. Akkam. Nagaa. Nama maal dubbisaa? Afaan Ingiliffaa. Nama afaan Ingiliffaa. Haala dubbisuu bakka. Maal rakkateera? Ashi. Hello. Woman
kolfinee bira darbine kuni taphni suni adeemsichi isaa hin dubbatanii yoo taphoota jechoota san jedhaniin booda namni wajjin taphatu sun hin cadhisaa ka taphachiisu ammoo yoo namni sun cadhisee nama cadhise san kolfisiisu wanna itti tole mara godha afaan itti tole wuma nama san kolfisiisu namni sun kolfee jennaan hin mo'atamaa jecho adeemsicha taphaati ka amma ittaanu kunillee waluma fakkaataa turaatiin miti ka deebisan tapha kana jecho daddafaa akka sekondi micro sekondiitti maaf nama bashannansiisa wanti kuni yeroo hunda movie yeroo hunda ijoolleen keenya yoo laaltan foonii fayyadamanii aadaa keenyallee akka daganne bashannanaa maatii ofii wajjin yeroo gari akka taphataniif taphni aadaa kun baay'ee namatti tola guddaa diqaa umriin murteessu maatiin keessattuu ijoollee teenya haa boqatanii appilii isaanii irraa yeroo gari tapha keenya kana anis isii barsiisaatiin kuno isin taphachiisaatti isin barattee xumurtee hin jirtu isin kuno beetu garuu barataatiin isin taphachiisa isinis ijoollee keessan akkasuma godha taphni kun taphuma isin dura isin beettanii taphuma nu mandinuu kuni dhagayeera kun taphatee dagateera kanaafuu nu hordofaa ammallee hin bashannantanii galatooma garuu tapha dura wannan haa ta'uuf barbaada beektaa akkasi ennee hin kolfu hin beektaa garuu sagalee kee hojii jirtu hin dandeenye akkuma barbaade si kolfisiisuu qaba atis akkasuma na taphachiisi na kolfisiisi hin dandeetta okay kabra tabannu irra deebee si kennu irra tokkochi yaa akkasoo yaami okay ya godo godo bilancha wadu anyata wajranyata namni asi dubbate wan bada shamaach jiru san ungate kanafu ammas dubbachuu hin qabdu nukun namni as dufaaru kun huriyu maal jecho wariyu an kana beekan jiru hurrii kan kiyabbo maal goota mana kiyya eenyu ati gudorningi hit gudin na dhufe kolfitee jirta wagodo qaanquu godo billanchaa qaanquu waawee cinachaa qaanquu namni amma dubbate waan shamee dhungate akkanan cadhisanii bar kuna himootamte kana yoo dubbatte jedhe waan shamee dhungatte jechuudha dhungatti malee waan shamee dhungatte no waan shamee dhungatte sala bareedduu osoo qabu so himootamte jechuudha kan baay'ee namatti amma akkuma argitan mo'atamee jira dadhabee osoo hin taane taphichanii beekaa garuu isin akkuma cadhisina wajjin cadhistee akka tapha keessa jiru dagadhee akka isin dubbattu maaliif isin amma sirriitti hin beektu garuu barataattillee hin taphataattillee isinis taphachiisaa jirti akkuma an godhe kana dirqamumaan ijoollee keessan tapha aadaa barsiisaa waliin bashannana torbaan ammoo nama mo'atameef adabbii bareeda as kennee taphallee kabraa tapha bareeda qabannee isinii dhiyaanna haga torbaanitti torbaan gaarii waan gaggaarii isiniif hawwa follow subscribe gochuu hin dagatina maatiin keenya nyaatallee irraanfannee nyaannillee itti fufaa wanti as keessatti hin hammatamne hin jiru maatii keenya waan guddaa waan badhaa qabatee waan aadaa saba isaatiif ta'u isiniif dhiyaataa isiniif hojjetaa rafiin buluu
Kanaafuu maamila keenya ta'uu dagatinaa galatooma. Bye. Bye.